Hello, my name is Tariq Abdissa. I am physics teacher from Burqa Harbo Special Secondary School which is found in Holata Town. Maqaan koo Barsiisaa Tariq Abdissaan jedhama. Mana barumsaa addaa Burqaa Harbuu sadarkaa lammaffaa hoolotaatti kan argamu. Har'a qabadhe kan isinii dhiyaadhe fiiziksii kutaa kurnaffaa boqonnaa tokko. Kutaa sadaffaasaan qabadhe isinii dhiyaadhe. Kutaa tokkoffaaf lammaffaansaa viidiyoon isaa isinii hojjetame tiiktookidhaan yuutuubiidhaan akkasumaan haardi koppii yoo barbaaddan isa argachuu dandeessu. Gara dhumaatti adireesii koo isiniin ibsa. Ishi let us start. Mee jalqabnu mee 1.3 vectors addition and subtraction. Akkaataatti vektarii idaanii firrisan. Addition of vektarii ida'uu. Addition of vector jechuun resultant barbaadu jechuudha. Karaa biraa gara gadiitti ni ilaalla. Resultant is the sum of two or more vectors. Ida'amni vektaroota lamaa fi isaa olii resultant jedhama. Akkaataa kamiin resultant akka barbaadanii jechuudha. Kunoo vector addition means dha kunoo asirraa ilaalame. Vector addition means vector addition is a means of finding the resultant yookaan symbols are of number of vectors. Vectoroonni lamas sadiisa ta'anii yoo jiraatanii resultant isaanii ida'ama isaanii barbaaduu jechuun maal jechuudha? Vector addition jechuudha. Mee fakkeenyaan ilaalu. Example, two vectors A and B are given. Vectoroota lamatu kenname. Vectoriin tokko A, vectoriin tokko immoo B haa jennu. Then resultant isaanii yookaan ida'ama isaanii barbaadi yoo nuun jedhe jechuudha. Foormulaan nuti ittiin barbaadnu kunooti. Resultant vectoroota kana lamaanii akkamittiin barbaadna? R is equals to vector A plus vector B. Yoom kun? For the same direction. Yoo vectoroonni sun lamaan kallattii tokkorra jiru yoo ta'e vectoroota sana lamaan maal goona? Sistemii kanaan yookaan immoo mala kanaan walitti idaanaa jechuudha. Ammatu fakkeenyaaf vector N 2 kilomeetiri east yoo ta'e akkuma kana vector B'nis 4 kilomeetiri east yoo ta'e lachuun isaanii the same directionidha. Kallattii tokkorra jiru eastiif eastidha. Walumatti ida'uudha jechuudha. Booddee inni ilaalla waan ta'eef exampleidhaani. The second one. Resultant ammas vector A fi vector B tu kenname. Ammatu resultant isaanii barbaadi yookaan ida'ama isaanii addition jechuudha. Barbaadi yoo nuun jedhan vector A minus vector B jenna. Yookaan immoo resultant walqixa vector B minus vector A jenna. Kun immoo yoomii jennaan if the two vectors are opposite in direction. Vectoroonni A fi B sun yoo kallattiin isaanii faallaa ta'edha. Kun immoo fakkeenyaaf vectoriin tokko vector N 10 kilomeetir westiitti yoo ta'e vector B immoo 8 kilomeetirii east yoo ta'e 10 kilomeetir westii fi 8 kilomeetir east oppositeidha jarri kun. Eastii fi westiin maal goonare walirraa hir'isna. Yaa booddee ilaalla rakkoon qabu gara gadiitti. Okay. The addition of scalar quantity is non-problematic. Scalaroota warra ta'an garuu ida'uuni nama hin rakkisu yookaan resultant isaanii barbaaduun nama rakkisu jedha. Maaliif ennaan isaan kallattii hin qaban waan ta'eef scalariin akkuma isaan kennamanitti walitti ida'uudha jechuudha. Karaa biraa maal jechuudha? It is simple arithmetic sum. Ida'uudhumaa. It is simple arithmetic sum jechuun warri scalarii ta'anii callisanii walitti ida'uudha malee directionii akka kanaa kallattiinsaa yoo tokko ta'e kallattiinsaa yoo faallaa ta'e jechuun barbaachisuudha. Mee fakkeenyaaf the total sum of 8 kg and 4 kg mass of object is dha. Lama kun vectoriidha. Maasiin amma scalarii yookaan kallabe. Kanaafiyyuu resultant isaa yookaan addition isaanii barbaadi yoo isin jedhanii callisuudhumaan walitti ida'uudha. Hangi tokko kiloogiraama 8 kan biraan 4
callistee jirma kana walitti daatee 12 kilograam jettaa jechuudha. Salphaadha jechuudha. Scalars and vectors can never be added. Scalarii fi vectorii jedha kun immoo tasuma hin ida'aman walitti. Tokko vectorii ta'ee tokko scalarii ta'e walitti ida'uus yookaan rizaaltaantii isaaniis barbaaduu hin dandeessu jechuu isaati kun. Scalars and vectors can never be added. Walitti hin ida'aman tokko scalarii ta'ee tokko vectorii yoo ta'e. Mee fakkeenya haa ilaallu. 5 kilogram mass and an acceleration of 4 meter per second square. Ilaama jara kana kuni scalariidha. 5 kilogram massiin 4 meter per second squarein immoo accelerationidha yookaan guula. Inni immoo vectoridha. Jara kana lamaan tasuma walitti ida'uun hin danda'amu. Never be added. Okay, inni itaan akkas jedha. For any two vectors to be added, they must be of the same nature. Vectoroonni lamaa jedha kun immoo walitti ida'amuu kan isaan danda'ani yoo uumamni isaanii yookaan amalli isaanii tokko ta'e. If they must be the same nature. Amalli isaanii tokko ta'uu qaba uumamni isaanii. Fakkeenya example kana fudhadhaa. Two forces humnoota lama vectorii dhamma kun F1 8 Newton left F2 10 Newton left lachuun isaanii amma jarri kun forceidha jechuudha. Inni 8 Newtonis 10 Newtonis humnumaa jara kana walitti ida'uu ni dandeessa. Maaliif ennaan akka gara walitti jenne directioniin isaanii kallattiin isaanii left bitaa lachuun isaanii immoo vectoriidhuma forceidha. Kanaaf jara kana yeroo the same directionii attam goonee barbaanna innee sila walii gallee turre walitti daanaa jenne yoo kallattiin isaanii tokko ta'anii addition of vectorii sana walitti daanee kallattii immoo tokkuma keessaa filannaa jenne. Kan biraa two velocities ariitiidha jarri kun immoo lachuun isaanii iyyuu ariitiidha. V1 4 meter per second east kallattiinsa V2 9 meter per second west. Ilaama jara kana rizaaltaantii isaanii barbaaduu dandeenya. Kallattiin isaanii yeroo opposite yookaan faallaa ta'u immoo rizaaltaantii akkamittiin barbaanna jenne walirraa hir'isnaa jenne gara walitti sila 9 meter per second minus 4 meter per second jenne tokko eastidha tokko westidha. Kallattiin faallaa. Kanaaf iyyuu walirraa hir'isna yeroo kallattiin isaanii faallaa ta'uu jechuudha. Thank you very much. Mee amma immoo gaaffii shaakalla. Waanuma amma baran. Explain jedha gaaffii tokkoffaan. Explain addition of vector. Addition of vectorii ibsii jedha. Akkuma sila hin addition of vector means finding the resultant of vector jechuudha. Addition jechuun resultant jechuudha. Resultant jechuun immoo the sum of two or more vector jechuudha karaa biraa. Mee kun immoo akkas jedha. 5 hours plus 6 hours is equals to meeqaa jedha. Amma jarri kun lamaanii iskalariidha. Taayimiin iskalariidha. Iskalarii ida'uun immoo nama rakkisuun kanaafuyyuu kallattii isaa ilaaluun nun barbaachisu. The same direction opposite direction jechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu iskalariidha waan ta'eef jara kana lamaan 5 fi 6 walitti daatee 11 11 hours jettee deebistaa jechuudha. Asirratti deebisa. Eshi inni sadaffaa maal jedhaa 3 meter per second east and 4 meter per second east. Ilaama kun immoo vectoriidha. 3 meter per second magnitude isaatii 4 meter per second magnitude isaatii east fi east immoo directionidha. Maal jenne rasila jara kana walitti da'uuf akkam goona jenne if they are in the same direction yoo isaan kallattiin isaanii tokko ta'ee caallisuudhumaan walitti daanaa jenne. Amma kanaafuu maal jenne reekan 3 ida'uu 4 meeqa 7 7 meter per second east jenne asirratti barreessinaa jechuudha. 7 meter per second east kallattiin isaanii tokkuma waan ta'eef tokkuma keessaa fidachuudhaan jechuudha. The next number 4 inni jaaffaa maal jedhaa 6 hours plus 20 Newton west. 6 hours scalar 20 Newton vector can not added together. Ida'amuu hin danda'an.
Okay. Vectorii fi iskalariin walitti daamuun hin danda'amu jedhe. Subtraction of vectors inni itti subtraction of vectors. Subtraction of vector is addition. Kunoo kana ilaalame vectorii hir'isuu jechuudha. Kun immoo subtraction of a vector is addition of the negative of a vector. Subtraction of vector jechuun maal jechuudha? Vectorii tokko negatiifa isaa walitti da'uu jechuudha. Fakkeenyaaf the negative of any vector has the same magnitude but opposite in direction. Negative of vector jechuun maal jechuudha? Yoo vectoriin tokko kenname fakkeenyaaf ilaa kana ilaalame vector A 20 newtoniitu kenname gara eessaatti? Eastiitti. Negatiiviin vectorii kanaa maalidha jennaan? Hammaan tokkuma ta'ee kallattiin immoo opposite. The negative of a vector A 20 newton west jechuudha. Faallaan east west dha waan ta'eef negatiiviin 20 newton east meeqa jennaa? 20 newton west jedha. Kanaafuu amma negative of vectoriin isinii galeera jedhee yaada. The negative of any vector has the same magnitude hammaan tokko but opposite in direction kallattiidhaan immoo faallaadha. Fakkeenya kunoo galaala 20 newton east negatiivii isaa negatiivii vectorii kanaa dubbadhaa yoon jedhee maal jettu? Hamma isaa isuma sana maqaa waamtanii 20 newton kallattii isaa immoo faallaa gootu. Eastiin faallaan isaa westidha waan ta'eef. Inni ittaanu if two vectors are given vectoroonni lama yoo kennaman kunooti gaa rizaaltaantii negative vectorii kanaa a minus b yookaan immoo a plus minus b jarri kun tokkuma. A minus b yookaan a hir'isuu baa jechuu fi a ida'uu negatiiva baa jechuun tokkuma. Negative vectorii masaa ida'uu jechuudha. Okay, the next one inni ittaanu if two vectors have equal magnitude what are the maximum and the minimum magnitudes of their sum? Vectoroonni lama jedha yoo hammi isaanii magnitude yoo hammi isaanii wal qixa ta'e olaanaa fi gadi aanaansa yookaan inni guddaa fi inni xiqqaansa ida'am isaanii meeqaa? Kunooti mee fakkeenyaa fudhan maximum jechuun olaanaa vector maximumii akkamittiin arganna yoo jenne resultant yoo isaan the same direction ta'an yookaan kallattii tokkorra yoo ta'anii walitti idaanaa jenne sira. Kanaafuu resultant is equals to vector A plus vector B yoom walitti idaan. Gaafa vectoroota sana lamaan walitti idaanu resultant isaanii yookaan ida'am isaanii maal ta'a jechuudha? Olaanaa ta'a jechuudha. Mee fakkeenya kunoo example vector A kiiloomeetira 80 noorzii vector B innis kiiloomeetira 80 noorzii the same direction dha jarri kun. Amma tuun resultant isaanii barbaadaa yoon isiniin jedhee walitti daatanii meeqa argattu? 160 sorry 180 utuu hin ta'in kuni 160 jettanii sirreessitu kana 160. Eshi maaliif ennaan kunooti 80 ida'uu 80 meeqa dhufaa? 160. Kallattiin isaas noorziidha. Ilaalaa gaa the same direction yeroo the same directionii walitti idaana isiniin jedheera. Kanaafuu resultantiin isaanii maal ta'edha jechuudha? Amma maximum ta'ee jechuudha. When two vectors have equal magnitude the maximum resultant the resultants are maximum because the same direction kallattiin isaanii tokko waan ta'eef walitti idaana waan ta'eef resultantiin isaanii yookaan ida'am isaanii isa olaanaa ta'a. Isaanuma kana yoo isaan oppositii ta'an immoo minimumidha gadi bu'a. Oppositii the same magnitude ta'anima hammi isaanii tokkuma ta'ee kallattiin isaanii yoo adda adda ta'e yeroo walirraa hir'isnu meeqa arganna? 0 arganna jechuudha. This is what we call as 0. Okay, 0 dha kun. 80 hir'isuu 80 0. Amma gaa 0 minimumidha. 160 maximumidha. Deebii gaaffii gaafatamne kanaaf if two vectors have equal magnitude what are
their maximum and minimum magnitudes of their sum. Ida'am isaanii inni olaanaa fi inni gadi aanaan meeqaa jedha. Inni olaanaan yeroo isaan kallattiin isaanii tokko ta'u. Inni gadaanaan yeroo kallattiin isaanii faallaa ta'u. Hammisaa tokko ta'ee kallattiin isaa adda adda taanaan zeeroodha jechuudha magnituudiin. Eshi mee ammas gaaffii itti aanu ashaakallu. Questions. Explain subtraction of vector dha. Yaa isuma gara olii sana subtract vector hir'isuu ibsedha. Answer addition of the negative of vector. Subtraction of vector yookaan vector hir'isuu jechuun maal jechuudha gabaabamatti negatiivii vectorii sanaa maal godhuudha ida'uu jechuudha. Kunooti fakkeenya formula maslaa kanaa jechuudha. Eshi number 2. What is the negative of 10 meter per second nodes? Amma vectorii tokkotu kenname kuno 10 meter per second magnitude isaati kun. Kallattiin isaa nodes. Kanaafuu negative vectoriin kanaa meeqaa? Negative vectorii jechuun akkuma silan isinitti hime negative vector jechuun hammisaa tokkuma ta'ee kallattii isaa jijjiiruu jechuudha. Kanaafuu the negative of 10 meter per second nodes jechuun maal jechuudha? 10 meter per second south jettanii deebistu jechuudha. Maaliif ennaan saawuzii faallaansaa noorzii yookaan akkas jettanii yoo deebistan illee ta'a. Negatiiviin kun faallaa ta'uusaa argisiisa waan ta'eef negative 10 meter per second yoo jettanis the negative of 10 meter per second dha jechuudha. Number 3. What is the resultant of 30 meter per second north and 20 meter per second south? Resultantii yookaan ida'amni vectoriin tokko 30 meter per second gara noorzii 20 meter per second gara kibbaa yookaan saawuzii. Resultantii isaa barbaadi yoo siniin jedhan. Ilaa kun noorzii fi saawuziin faallaadha. Opposite direction. Yeroo opposite direction immoo resultantii akkamittiin barbaanna jenne sila walirraa hir'isnaa hin. Isa kam? Isa guddaarraa isa xiqqaa hir'isna. Kanaafuu inni guddaa 30 meter per second noorziidha. Inni xiqqaa immoo 20 meter per second saawuziidha. 30 irraa 20 yeroo hir'isnu meeqa arganna? 10. Kallattii kan eenyutu filatamaa kan jedhu kan isa vectorii guddaatu filatama. Vectoriin inni guddaan 30 waan ta'eef kallattiin kan isaatu filatamaa 10 meter per second north jettanii deebistu jechuudha. Ish number 4. The resultant of 15 Newton east and 70 Newton west east jedha kun immoo ilaa ammas ilaalaa east fi westiin opposite direction. Yeroo opposite direction maal goona jennee resultant isaanii barbaaduu fi walirraa hir'ataa jennee walii galleera. Kanaaf iyyuu vectoriin inni guddaa 70, vectoriin inni xiqqaa 50 faallaadha. Kallattiin isaanii immoo 70 hir'isuu 50 20. Kallattiin kan eenyutu filatama kan jedhuuf immoo kan vectorii isa guddaatu filatama waan ta'eef west. The answer is 20 Newton west A. 5. Vector subtraction is the addition of a negative of vector. Yes, this is true. Suma silaalaallee barattoota guddaa galatoomaa. Yoo gaaffiin jiraate ilaa kunoo karaa kana naquun namuu dandeessu. Phone numberiin asirra jira. Karaa YouTube kunootii irra caalaa amma barattoonni YouTube kee argachuu hin dandeenye jedhaa jiru. Kunoo spellingii kana seera isaa akkasittiin eegaa YouTube seenaa dhaqaa barreessaa hin argattu. Telegiraamii irraa immoo kunootii guumii saa teknooloojii MBH kan jedhuuni hard soft copy barnoota kanaan achirran isinii ka'a. Barnoota kana karaa TikTok illee argachuu dandeessu. Kunootii karaa kana argachuu dandeessu. Kana axxanii TikTok irra seentanii yoo argattan viidiyoo kan kutaa hundumaa achirrattis argachuu dandeessu. Aadaraa keessan egaa akkuma kanaan dura isinitti dhaame barattoonni hedduun yeroo ammaa afaan ani dubbadhu kana kan dhaggeeffachaa jiran rakkina hedduu keessa jiru. Barnooti isaan qaqqabaan jiru sababa rakkoo adda addaatiin. Barnoonni kun viidiyoon kan inni qophaa'eef iyyuu irra caalaa isaaniin giddu galeessa godhateeti waan ta'eef karaa isinii barbaachisen karaa isinii danda'ameen
akka inni barattoota kana qaqqabu godha. Thank you very much.